Firii jabaachuu kootiif iyyuu kan sababa ta'e caba kooti. Dhuguma kunis ni darba haqiiqaa jecha baay'ee miidhagoodha. Dubbiin hundi bu'uura qaba. Bu'uurri furmaataa immoo bu'uurri milkaa'inaa immoo maatiidha. Haala ho'aa ta'een magaalaa guddittii Riyaad keessatti kitaaba kee kana eebbisiisteetta. Sanuu bakka keessummoonni gurguddoon argamanitti maaltu sitti dhagahame? Wanni darbe darbeera, wanni darbe du'aadha. Du'aa duuka yoo dubbatte miidhamni illee kaleessadha. Miidhama kaleessaa irraa yoo dubbatte madaan sitti kaasta beektaa. Madaan hin dagatamne tokko tokko ni jirti. Madaan sun immoo waan sirriitti dhiibbaa sirriitti dhiisee deemuu ni qaba. Kitaabni kun dubartoota biyya Arabaas ta'ee kan biyya keessaa jiraniif maal fayyadamee kitaabni kun kaayyoon kitaaba keetii kun maalidha? Bakka hundatti dhimmi dubartiin biyyaa bahu kun irratti yaadamuu qaba. Kaassatan akka majlisaatti, akka ulamaayitti. Yeroo barreessitu kana akkamii biyya ormaa keessa ta'anii mana madaamii keessa ta'anii kitaaba barreessuun chaalenjiinsaa akkamii mee sanatu nu ibsite? Nageenyi keenya kan jaalalaaf kabajaa bakka isin jirtan maratti sina dhaqqabu. Akkam jirtu hordoftoota TV OIT. Kan hordofaa jirtan sagantaa keenya guyyaa har'aa sagantaa addaati. Sagantaa addaa kanaan immoo keessummaa bahargamaa affeerree jirra. Keessummaan keenya bahargamatti Saawud Arabiyaa ta'uudhaan kitaaba barreessitee kan Saawud Arabiyaa magaalaa guddittii Riyaad keessatti bakka keessummoonni gurguddoon argamanitti kan eebbisiifte Fatiyaa Naasir taati. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan kan isin affeeru sagantaa kana qopheessee kan isin biraan ga'u Arrahmat Taajuutii. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Jalqaba irratti Fatii sagantaa bareedaa na wajjin dabarsuudhaaf waan na eeyyamteef galatoomisiin jechuun barbaada. Baga nagaan dhuftee anaa dhufu. Atillee obboleettii koo Rahmat galatoomii sagantaa kana naaf qabdee naaf affeertee kottu mana kottu waliin dubbannaa naan jechuu keetiif ulfaadhu kabajami galatoomiin siin jedha. Egaa hordoftoota keenyaaf akka wal bartuuf namoonni baay'een sooshaal miidiyaa irratti akka isaan si beekan nan beeka. Ta'uudhuma waliin garuu Fatiyaan kun eenyudhaa eessatti dhalattee kan jedhu immoo mee walaa barru. Tolee galatoomii ani maqaan koo jalqabaa kanaadhaaf abbaan koo naaf baasee Fadiilaadha. Fadiilaa Naasir yookiin Fatiyaa Naasir Abdussamadin jedhama. Kanan dhaladhee godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Siiqqaa jedhamu keessatti waggaa 7tti gara Finfinnee deemee Finfinneetti guddadhe. Sana booda gara biyya Ambaa dhufee jechuudha. Gabaabumatti Fatiyaan isii kanadha. Egaa aanaa Sanxammaatti dhalattee yookaan ganda Siiqqaa jedhamu keessatti dhalattee kanatti guddatte garuu as Finfinneetti jechuudha. Akkasuma. Marhaba. Akkam ture mee haalli ati ittiin godaante gara biyya Saawudii akkamitti deemuu dandeesse osoo sana naa himte baay'ee natti tola. Ani suma barachaa jiru obboleessa abbaa kiyyaa biyya kana biyya Saawudii Arabiyaa jira ture. Isuma tokkottu naan jedhee karaa hajjiitiin biyya Saawudii Arabiyaa dhufe. Maashaallah karaa hajjiitiin deemtee achumatti hafte. Hajji dhufee haajaaf illee asitti hafee jechuudha. Maashaallah. Akkam godaansi sii taate itti natti fakkaata? Godaansi jireenyi biyya duunyaa akkuma waliigalaatti godaansa. Godaansi immoo wal dhaba. Godaansi ulfaataaf godaansa laafaa jira. Godaansa maatii kee keessa jiraattu kanatti haga guyyaa duuniyaa kanarraa deemtutti jiraattuu fi kanatti immoo biyya namaa keessatti nama afaansaa, aadaasaa, seerasaa hin beekne waliin jiraattu wal dhaba. Godaansi namaaf taanaan miti. Godaansumatti gaafa taate immoo waliif taata. Tarii walumaaf taane aniif godaansi. Akkasuma fakkaataadha. Maashaallah. Inni guddaan itti fayyadamuudha. Bakka jirru irratti godaansas ta'ee biyya keessas jiraanne umrii keenya kanatti yeroo keenya kanatti itti fayyadamuutu waan guddaadha. Keessatti immoo waan uumamneef yoo barree jenne umrii keenyatti illee yeroo keenyatti illee fayyadamoo taana jedhee yaada.
Jazaakillahu khairan. Egaa kitaaba mata dureen isaa kunis ni darba jedhu barreessitee haala ho'aadhaan bakka namoonni gurguddoon argamanitti magaalattiidhuma sanatti magaalaa Riyaaditti eebbisiisteetta. Kun waan guddaadha. Dubartoonni biyya Arabaa jiraatan uuma tokko hin danda'anii humna hin qabanii nama baratan miti ilaalcha jedhu sana cabsuu dandeessee jirta. Mee akkamitti mata duree isaarraa haa kaanu haala kamiin maaliif kunis ni darbaa kana mata duree isaa maaliif filatteme osoo sana natti himtee natti tola. Kunis ni darbaa maaliif filatte yeroo jettu jechoonni tokko tokko waa hunda caala humna sii kennu waa hunda caala haamleellee si jabeessu. Jechi kunis ni darba jedhu ala jireenya koo keessatti quraanaaf hadiisatti aansee jecha itti fayyadamudha. Jecha gabaabaa ani irratti qalbiin koo boqonnaa argatee abdiillee irratti horadhudha. Jireenya duniyaa gabaabduu kana keessa yeroo jiraattu bu'aa bahii hedduutu si mudata. Qananii hedduu keessa illee seenuu ni dandeessa. Garuu bu'aa bahiin sunis dhaabbataa miti. Qananii illee dhaabbataa miti. Ati immoo wanni tokko dhaabbataa akka hin taane gaafa sii galee wanta deemu wajjiniin hin deemtu. Wanta darbu wajjiniin hin darbitu daangaa kee eeggattee sarara kee tikfataa jiraatta. Kanaaf kunis ni darba yeroo jedhu namni inni rakkina keessa jirullee akka haamlee argatee jabaatee wanta darbu keessa jira waan ta'eef akka of jabeessu. Namoonni illee rabbiin qananii itti banee jiru. Qananiin sunillee akka darbu hubatee namoota isaa gadiif yookiin namoota haala ulfaataa keessa jiranuuf kabaja akka kennuufi ofumaa isaatiifuu madaalli isaa tikfatee akka jiraatu ni fayyada waan ta'eef kanaafan kunis ni darba yeroo jedhu warri rakkattanillee abshiraa warri isinitti tolillee daangaa keessan eeggadhaa jechuu of keessaa qaba. Gabaabumatti kanumaaf kunis ni darbaa filadha. Jazaakillahu khairan. Jecha baay'ee miidhagoodha. Namoonni yeroo baay'ee yeroo hamleen isaan cabe yeroo rakkinni isaan irra qaqqabe jecha ittiin of bohaarsan yookaan hamlee ofiif ta'anidha jechi kuni jecha namoonni baay'een itti fayyadamanidha. Jechi kunis ni darba jedhu akka ilaalcha keetiitti immoo jecha kana bakka lamatti iyyuu fayyadamuu ni dandeenya. Ilaalcha jedhu qabda. Tokko yeroo hamleen nu cabe yeroo rakkina keessa galle lammaffaan immoo yeroo dhuma gammachuu keessa jiru yeroo wanni hundinuu nutti tolellee akka jecha kana fayyadamnudha. Maaliif namni yeroo gammadee gammachuun suni daangaa itti darbuu danda'a. Akka gammachuun daangaatti hin darbine innis gammachuu keessa bu'ee akka daangaa rabbiin cabsine of akeekkachiisuudhaaf yookaan ofiin ittiin bohaarsuudhaaf fayyada jedheetan yaada jechi kuni. Egaa duniyaan himaltuudha. Wanni martuu ni dhufa ni darba. Isa kana nu akeeka kunis ni darbaan mata duree baay'ee gaarii fi mata duree namoota hedduu waliin wal simatudha jedhee yaada jireenya namoota hedduu waliin. Jazaakillahu khairan. Baay'ee galatoomii akkuma beekamu kitaaba kan kee irratti kitaaba kan kee kanarratti gaa piikcharii addaatu jira. Piikchariin kun dubartii tokkotu mana xaraguutti jirti. Isiinillee dhiirota 4 baadhattee jirti dugda ishee irratti. Kun maal akeekameeffate? Galatoomii akkuma beekamu ani dubartii biyya Arabaa keessaa tokkodha. Akkasumas dubartii bifa suuraa footoo sana irratti ibsamtu keessaa tokko yeroo ta'u jireenyi koo gaduma jedhee manuma namaa keessa yookiin manuma Arabaa keessa dirqamoota natti kennaman kanan jiraachuuf ittiin biyyaa bahee raawwachuudha. Kanaafiyyuu namni achirra jiru sun immoo dubartiin sun yoo ana taate kanarra jiran immoo ba'aalee garaagaraati. Egaa ba'aa dhokataan isuma jiru ba'aan tokko tokko immoo ni mul'ata. Kan immoo namoota 4 akkuma achirra jiranu. Namni akkamitti akkasitti walitti qabamee baatama jechuun tarii ifa namaa galuu dhabuu danda'a. Akkasumas bifa biraatiin namni illee hubachuu danda'a. Gabaabumatti ba'aa jechuun itti gaafatamummaadha. Namni tokko immoo itti gaafatamummaa ofiirra darbee gaafa itti gaafatamummaa nama 2, 3, 4 fudhatu humni isaa ni dadhaba jireenyi isaallee gadi jedha. Hulchi jedhee dhaabbachuu hin danda'u. Egaa nuti shamara biyya Arabaati gaafa biyyaa baanu maatii ahli keenya dhiifne qophaa keenya biyyaa baana nama nu gargaaruu hin qabnu. Erga biyyaa baane immoo qaamota silaa humna nuuf ta'anuuf humna taane warra silaa nu harka irratti nu baatanii dugda irratti illee yoo ta'e nu baatanii nu kunuunsuu danda'anuuf nu kunuunsuu qabanuuf hanga dandeenyuun humna jaraa taane gadi jennee jireenya keenya jiraanna. Fakkeenyaaf namoota 4 sana yoo maatii kee keessatti kan fiddu taate abbaa mana obboleessaaf ilma godheetan fudhanii maaliif maatiin nutti siqanu jara kana waan ta'aniif dubartiin tokko gaafa biyyaa baate itti gaafatamummaa abbaa ishee
itti gaafatamummaa abbaa manaa ishee, itti gaafatamummaa obboleessaa fi ilma ishee qabdi. Garuu immoo jarri kun sila warruma of danda'anii isii akka ka'anii kunuunsuu qabanudha. Kanaafuu dubartiin tokko gaafa biyyaa baate gadi jettee jiraachuu isiitiif kan sababa ta'u ba'aasiin ofirratti baattudha. Ol jettee dhaabbachuu wallaalteetii miti. Garuu yoon ol jedhee ba'aan dugda kiyyaarraa kun ni kufaa jireenya gadaanaa jiraachuu danda'a waan ta'eef ani fi kootii gatii kaffalee gadi jedheetan jara ol qabee jiraachisaa. Kana jechuun abbaatti mana jijjiiruun, mana irratti ijaaruun, obboleessa barsiisuun, fuusisuun, mana itti ijaaruun, abbaa manaa waan isa barbaachisu gochuun, kunuunsuun, ilma isiillee bakka abbaan gahee abbaa bahattee guddisuun itti gaafatamummaa kanadha. Kanumaa jecha gadi jennee wantoota hedduu hojjetaa ni darba jennaa jiraataa jirra. Gabaabumatti nuti namarri biyya Arabaa kanuma jedhee ibsuu barbaadeetan akka wallaaluma kiyyaa. Jazaakillahu khairan. Haqiiqaa dubbachuudhaaf waan dubartii biyya Arabaa ibsudha. Piikchariin kun jedheen amana. Maaliif dubartoonni biyya Arabaa jiraatan ba'aa namoota baay'ee ofirratti baadhatanii namoota baay'eedhaaf furmaata ta'utti jiru. Silaa dubartiin amaanaadha. Akkuma ibsuudhaaf yaaltee amaanaa abbaatu baachuu qaba, obboleessatu baachuu qaba, abbaa manaatu baachuu qaba. Ilmoon illee haadha waan taateef dubartiin silaa isatu kunuunsuu qaba. Garuu dubbiin faallaa ta'ee amma keessatti immoo godaansi hiree keenya ta'ee godaannee namoota baay'ee ba'aa namoota baay'ee gateettii keenya irratti yookaan dugda keenya irratti baachuuf dirqamnee jirra. Ba'aa kana inshaallah guyyaa tokko immoo nurraa bu'a jedhee yaada. Dhuguma kunis ni darba haqiiqaa jecha baay'ee miidhagoodha. Jazaakillahu khairan. Itti aansuudhaan Fati kitaabni kun dubartoota biyya Arabaas ta'ee kan biyya keessaa jiraniif maal fayyadamee kitaabni kun kaayyoon kitaaba keetii kun maalidha? Nuti jalqaba irratti nuti uummata iqraati, uummata dubbisaati. Rabbiin jalqaba gaafa buusu iqraa buusee dubbisaa jedhe. Kana jechuun dubbisatu bu'uura waa hundaati jechuudha. Gaafa dubbistu immoo sammuun kee qallaba argata, nyaata argata. Nyaata madaalawaa argachuu danda'a waan ta'eef kitaabni kun nyaata sammuu namaa fayyadu keessaa, nyaata sammuu namaa ijaaru keessaa, nyaata hamilee namaa guddisu keessaa tokko jedhee waan itti amanee fi yeroo wayii anallee akka dubartii tokkotti na barbaachisaa waan tureef tarii waan ofii kiyyaa osoo argadhee jedhee hawwee dhabe sana namoonni kitaaba kanarraa namoonni muraasni argachuu danda'u jedhee waan yaadeef kitaaba kana haguma danda'e guddaallee miti waan xiqqoodha. Jalqaba waan ta'eef bu'aa nuuf qaba, nyaata sammuu keenya nu barbaachisa jedhee waan inni itti amaneefan haguma kana yaale. Kun yaaleedha malee immoo hojii guddaa ta'eetii miti. Dhugaa dubbachuudhaaf namni kanan hojjedhe jedhee of hin dhaadhatu, namni jabaan yookaan namni beekaan kun beektuu ta'uu kee nutti hakeeka. Ani waan xiqqoodha kan hin hojjedhe wanta jechaa jirtu kun haqiiqaa sila akkuma kaasee ture ilaalcha jallaa, ilaalcha dabaa dubartiin biyya Arabaa homaa hin dandeessu, waa gochuu hin dandeessu, bu'aa buusuu hin dandeessu ilaalcha jedhu keessatti immoo beekumsaan wal qabate ilaalcha jedhu sana gocha cabsedha, gocha seenaa qabeessadha, gochati goote fuuldura keetti si faarsuullee hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf waan jaallatamaas miti waan ta'eef garuu dhugaan jiru isa kanadha. Yeroo tokko tokko immoo dhugaa dubbachuudhaaf ni dirqamna. Kun waan guddaadha haqiiqaa dubbachuudhaaf. Rabbi ammallee dabalee siif haa kennu, sammuu bal'aa siif haa kennu jedheen du'aa isii godha inshaallah. Itti aansuudhaan kitaaba kana gaafa barreessitu egaa waan salphaa miti. Biyya hambaa keessa ta'anii, biyya ormaa keessa ta'anii, sanuu kushiinaa madaamii keessa ta'anii hojii humnaa ol ta'e hojjechaa kitaaba barreessuun waan salphaa miti. Maaliif namni tokko gaafa kitaaba barreessu barreessaa ta'uu isaatiin dura ofii isaatii dubbisaa ta'uun dirqama. Kanaaf ati dubbistee kaateetu kitaaba kana barreessite jedhee yaada. Akkasittiinis amana waan ta'eef. Maaliif akkuma sila himaa turte ati ofii keetii barbaadaa turte kitaaba akkasii bakka sana teessee dubbisuudhaaf. Waan dhabde sana immoo dhabe jettee akkati dhabde kan sitti dhagaame waan dubbisteef jedhee yaada. Kanaaf kitaaba dubbisanii ka'anii waan dubbisan immoo garagalchanii barreessuun waan laafaadha jedhee hin amanu. Yeroo barreessitu kana akkamii biyya ormaa keessa ta'anii, mana madaamii keessa ta'anii kitaaba barreessuun chaalenjiinsaa akkamii mee sanatu nu ibsite natti tola. Sirrii jettee ani jireenya kana keessatti
guyyaawwan tokko ni jiru. Guyyaan ati akka guyyaa cabaatti yookiin guyyaa miidhamaatti fudhattu. Guyyaa sanarraa ol kaatee dhaabbachuu yookiin immoo wal jettee deemuu fi daandiiwwan hedduu ni filattaa ni irra deemta. Tarii yeroo nani of ta'uu yookiin of jabeessuu of ijaaruu barbaadu keessatti rabbiin obboleessa tokko naa kenne. Obboleessi kiyya kun Ramadaan Kaamil jedhama yookiin Ustaaz Ramadaan Kaamil jedhama. PDF naa erge akkas waan kitaabaa wal qabatee waliin dubbadheena PDF dubbisi jedhee naa erge. PDF 2-3 naa erge guyyaa naa qabe. Guyyaa akkasii keessatti PDF kana fixuu qabda jennaan yeroo tokko nuti dubartoonni xiqqii jaallannaa miire dafeetan waan sana dubbisuu qofa osoo hin taane natti illee tole wanni naa ergame suni dabalee naa ergillee jedheeni dabalee illee ammoo naa ergee yeroo lama akkas gaafa naa ergu sadaffaa irratti anuu biyya keessaa barbaaduu eegale. Maal sin jechuu barbaadeetanii wannoonni tokko gaafate eegaltu ofiin si deemsisu waan ta'eefi waan kanan dhabii waggaa hedduu ture waan ta'eefi tarii waan kana sun barbaade nan argadhaa jedhee biyya keessaallee kitaabolee garaagaraallee fiffidadhee afaanota adda addaatiin fidadhee tan dubbisuu eegalee gaafa waa dubbisaa deemtu immoo akkuma sin jedhe kitaabni nyaatadha. Nyaata garaa osoo hin taane nyaata sammuuti. Gaafa nyaata kana nyaattu immoo yeroo hunda waa nama nyaachuun sitti hin tolu miire. Ani yeroo hunda mana namaa waamamtee deemuuni sitti hin tolu yookiin immoo nyaata tokko namni bitee sii fidee sanuma qofa yeroo teesse nyaatta of jibbita. Anu yooma nyaata wayii hojjedhee nama nyaachisa miirri jedhu eessitti dhaga'ama. Kanumaaf jedhin an bakki hin jiru eessayyuu yoo ta'e wanni jiru sammuu koo keessa yoo jiraate waanuman jiraadhurraa waan na fayyadurraa yoo waa yaale yaadni jiru natti dhufe namoota gaggaariitu jiru dachee kanarrallee namoota akkasiitiin illee mari'adhee jarrillee haamilee siif taanaan jedhanii akkuma beektu afaan Oromootiin barumsa hin baranne afaan Amaariffaatiin hin baradhe. Afaan Amaariffaa qofa barachuu kootii waliin afaan kana hin fedhullee hin jenne onlaayinii dhumarrattan sooshaal miidiyaa dhumarrattan afaan Oromoo haga tokko baradhee sirriitti dhibba perfeektii ta'uu baadhullee nin dubbisaa haga tokkollee nin barreessa. Kanaaf nama sirriitti na gargaaru tokko barsiisaa Abdulbaarii Badruu jedhamu tokko mari'adhee inni sin gargaara haga xumuraatti atumti yaada kana jabaadhu naan jedhe. Sana booda gara kitaaba kana barreessuutti dhufe. Egaa waan tokko rabbumatu daandii siif saaqa. Daandii sanarra muka jabaatee deemu siidha. Gufuuf gufaatiin kana gidduu jiran immoo waanumatti gufuun yeroo sidha fuuldurattis darba waan ta'eef ni tarkaanfattaa jechuudha. Har'a kunis ni darbaan harka keellee ga'ee kuna. Maashaallah. Harka keenya ga'ee itti gammannee dubbisuutti jirra. Namoonni biraanis akka namoonni isaan hin qaqqabne haala mijataa ta'een isaan bira qaqqabe akka isaan dubbisan gamanumaan affeeruullee barbaada. Jazaakillaahu khayran. Egaa waan salphaa miti akkuma jechaa turre kitaaba barreessuun dura dubbisuun dirqamadha. Obboleessa keenyallee kan si gargaare Ramadaan hedduu galatoomi jechuu barbaanna. Asumaan godaansa keessatti fatu namoonni yeroo baay'ee yeroo caban argina. Ati immoo cabuu miti yeroo kan keetti fayyadamtee maaliif yeroo as dhufan yeroon isaanii gubateeraa maallaqa hin qabanii beekumsatti beekumsa hin qabanii namoonni dubartoonni hedduun yeroo isaan caban argita. Ati immoo akka hin cabneef carraa argatteetti fayyadamtee yeroo adda addaatti koorsii adda addaa barumsa adda addaa barachaa turte mee barumsa maal baratte mee achi teessee? Gara barumsaatti darbu kiyyaan duratti cabarrattan waan tokko siin jedha. Tarii jabaachuu kooti biyyuu kan sababa ta'e caba kooti. Siigalee raayyaanni koo. Cabdee kaatee gaafa dhaabattuu fi gaafa tun cabin dhaabattu tokko miti maaliif gaafa lukaatee dhaabattu in sochootaa miirraafamtaani garuu gaafa cabdee ofii keetii utubaa taatee ofumarratti kattee gaafa kaatee dhaabbattu gaafa sana nama jabaa taatee yaada. Ani nama caba akka dubartiitti caboota garaagaraa keessummeessee ka'ee dhaabadheedha. Egaa barumsa immoo akkamitti barachuun dhufee kan jedhuu fi gaafa cabde dawaa barbaaddaame. Dawaan immoo barnoota caala dawaan hin jiru. Barnootaaf immoo haalli mijataadha yeroon keessa jiru kuni. Wanti kan si barbaachisu daandii qofa barbaaduudha. Nama barnoota barbaaduuf daandii eegalee rabbiin karaa jannataa isaaf laaffisaa isa jedhutu jira. Kanaafiyyuu ati daanduma eegaltaa rabbiin si deemsisa. Barachuun dirqamadha. Yeroo sanatti afaan Oromootiin barnoonni akkasii waggaa 4 duratti hin eegalle waan ta'eef Afrikaa Akaadaamii irratti barnoonni afaan Amaariffaa eegale. Illee akkuma nama tokko
maaliif kan hin galmaa'in baradhu jedheetan namuma waliin galmaa'e. Alhamdulillah rabbil alamin waggaa lama sanarrallee ture. Sanallee xumure. Achuma sanaa waliin wal biratti immoo imaan islaamii kolleejii irratti illee galmaa'e. Sanallee baradhee waggaa lamaaf sanallee xumure. Bara 2023 akka lakkoofsa faranjiitti Afrikaa Akaadaamii irraa diiploomaa koo fudhee imaan islaamii kolleejii irraa immoo advaans diiploomaa koo fudhee itti fufee illee barumsa zaada akaadaamii jedhamu kan afaan arabiffaatiin darbu barnoota shari'aati hundumtinuu kanatti illee galmaa'e. Alhamdulillah rabbil alamin eeggadda gaafa eebba kitaaba kiyyaallee guyyaa eebba zaada akaadaamii ture. Walumatti godhe sagantaa sanii. Alhamdulillah rabbil alamin sanallee xumure yoo rabbiin jedhe. Maashaallah. Maashaallah. Baga rabbi si gargaare kun waan guddaadha akkuma kaasaa turre kana kanatti goote mana madaamii keessa hojjechaati mee akkamitti yeroo kee fayyadamaa turte? Yeroo nuti keessa jirru kun yeroo yonkee badudha. Kana jechuun ilaalaa jirtatillee sooshaal miidiyaan akka uummata keenya akka fudhatee jiru. Keessattuu bara tiktookii kana 2023 irraa kaasee haga amma jirru kanatti addunyaan keenya kun addunyaa tiktookii ta'ee jira. Kana jechuun suman beekii yeroo keessa irraa deema. An durumarraa kaasee feesbuukii, waatsaappii qofadha kanan fayyadamu. Teelegiraam ammoo barnoota qofarraa fayyadama. Appilikeeshinoota garaagaraa jara akka iimoo, jara akka tiktookii kana ofirraallee hin qabu. Naannoo sanatti illee hin deemu. Kanaafiyyuu yeroo kiyya akka hin qisaasamne na fayyada waan ta'eef yeroo kana ofirraa cufe jireenya kiyyallee mana rabaa keessa qofa godhe. Kana jechuun hojii kootiif barnoota koo qofa malee deemuu namaa wal arguu boqonnaa wanni jedhamu na biran turre waggaa 4 fi namni galma qabu galma isaatti deema waan ta'eef daandiiwwan gara galmaatti isa geessan sammuun isaayyuu itti hima itti fayyadamaan deemi. Alhamdulillah rabbil alamin gargaaraan rabbiidha. Akkuma ta'anitti sochoonee kun bakka kana geenyeerra yeroo immoo situ murteeffata. Yeroo keessatti qoodata. Rabbiin hundaafuu sa'aatii 24 kenne. Sa'aatii sana keessa sa'aatiin boqonnaa ni jira, sa'aatiin dalagaa ni jira. Sa'aatii hirriba keerraa immoo fuutee xiqqoo yoo itti fayyadamte rabbiin barakaallee keessa siigaa humnallee sii kenne. Akkasumatti as geenye. Maashaallah. Waan baay'ee namatti toludha haqiiqa akkuma jette sooshaal miidiyaa fi waan adda addaa irratti yeroo keenya gubuu osoo hin taane sooshaal miidiyaadhuma kan immoo gara faayidaatti deebisnee itti fayyadamuun dirqamadha jechuudha. Yoo akkasitti fayyadamne yeroo keenyatti illee fayyadamuu ni dandeenya jedhee yaada. Maaliif namni guyyaa qiyaamaallee gaafa fuula rabbii deeme wantoota gaggaafataman keessaa tokko yeroo kee maalitti baastee maalitti fixxee waan jedhamudha waan ta'eef gaaffii sanaaf akka deebii nuuf ta'uuf har'a yeroo keenyatti fayyadamuun waajiba jedheen amana. Jazaakillaahu khairan. Egaa Fatiyaa sila maqaan kee lama akka ta'e ibsitee jirta. Fatiyaa Naasirii fi Fadiilaa Naasir. Kun bara qabsoo keessa maqaa akka jijjiirratti dhagaa kan hin beeku. Bara qabsoo jechuun bara qabsoo musliimaa sagaleen keenya haa dhagahamu. Sana keessatti mee ga'een kee maal ture maaliif maqaa kee kanallee jijjiirratte? Akkuma jenne jireenya duniyaati waan ta'eef jireenya duniyaa bu'aa bayii qabdi. Bu'aa bayiin kun immoo illee tuqaa qaama biraa tuquu hin qabu. Yeroo sanatti yeroo hedduu rakkisaa turedha. Yeroo sagaleen keenya dhagahamu sanatti hundi keenya gahee qabna. Obbolaawwan keenya yookiin ustaazowwan keenya yoo nuti hin taanellee maatiiwwan keenyatti mallatteessee itti gaafatamummaatti kenne itti gaafatamummaa keenya fudhataniiti kan jarrachi seenanii. Jara achi baasuuf waan dandeenyu ni goona. Sagalee keenya gara hundattuu ni dhageessifna jennee walumaan uumamaan rabbi si keessa ni kaa'a waan tokko. Sanuma irratti immoo muuxannoolee ni dabalata. Bara 2015 gara raadiyoo daandii haqaa dhufe chumarraa eegale gara gareelee garaagaraa seene garee barnoota adda addaatti illee numa jira. Garee akka waliigalaatti odeeffannoo irratti darbu irratti illee seenuuf carraa argadhe. Itti gaafatamummaa rabbi naa kennedha kunillee. Achirra seenee wantoota tokko yeroo dabarsitu waan haala biyya keessa jiru wal falleessu waan fudhattee deemtuu fi eenyummaa keessa namni ittiin si beekuu jedhamtu. Kanaafi maqaan dirqama ture. Yaa xiqqoodhuma walirraa butee Fadiilaa gara Fatiyaatti deebisee abbaan kiyya immoo akkuma jirutti naasuma ta'ee Fadiilaan yeroodhaaf dhukattee haa teessu haga guyyaa tokko baatutti Fatiyaatii fuuldura deemiiti gahee kee baadhu jedhe. Fatiyaa ta'ee adeemsa eegale
Har'allee Fatiyaan ana biratti maqaa filatamtuudha Fatiyaanii. Fadilaan akkuma kabajamee jirutti ta'ee jechuudha. Kanumaaf maqaa kiyya jijjiirradhe. Kan maqaa jijjiirrachuu keessatti maatiin keenya akka nagaadhaan rafanii bulanu, maatiiwwan biratti guddadhallee akka wanni tokko jararra hin geenye haguma humna kootii gahee qaba jedhee waan hin yaadee fi alhamdulillah rabbil aalamiin yaa Fatiyaa wajjin dhufnee Fadiilaadhaan walitti deebinee jira. Maashaallah. Amma walitti deebitaniittu. Iyyee durumaanuu gamaatiin tumaan na waamu haadhaaf abbaan Fadilaa dhuma beeku. Yeroo tokko tokko gaafa harmeen bilbila keessaa na waamtu waan isin nama biraa waamtu hin dagadha. Garuu immoo of hin dagattu eenyummaa kee hin dagattu. Nin jaalladhallee Fadilaa garuu immoo Fadilaan dhokattee waan turteef bifa gaariidhaan bahuu qabdi jedhee waan yaadeefani kitaaba irratti Fadilaa godhachuu filadhe. Yaani Fatiyaan as jedhee biratti immoo Fadilaa jedhee jechuudha. Kanaaf iyyuu amma Fatiyaan jirti, Fadilaan jirti. Fadilaan jirti. Maashaallah. Kun egaa qabsoo bara musliimoonni taasisan keessatti aarsaa kaffalamedha. Bara sana wanni dubartoonni biyya Arabaa kaffalan waan akka yaallootti ilaalamu miti ga'ee leencaa ture kan isaan ba'ataa turani. Jazaahumullahu khairan. Kun egaa seenaa keessatti galmee seenaa keessatti galmaa'ee dhaloota dhufuuf darba jedheen illee yaada. Jazaakillahu khairan. Egaa akkuma sila kaasaa turre carraa adda addaatti fayyadamtee barnoota diinii islaamaa barachaa turteetta. Waan baratte kana immoo maaliif amaanaadha barumsi beekumsa argatte kana barumsa baratte kana namoonni biraanis akka itti fayyadaman namoota biraas fayyaduudhaaf akkami carraaqaa jirta. Carraan ati ittiin barsiistuu siif uumamee jira? Akkuma ati jette wanni kun amaanaadha. Amaanaa nama miti kan nuti kenna Rabbidha. Tikfamuun dirqamadha. Waan sammuu kee keessa jiru xiqqoollee yoo taate dabarsitee kennuu dirqama sirra jira. Egaan akkuma gadi baheen akka namoota biraa nama walitti fidee bira taa'ee barsiisa jechuun carraa hin qabu. Maaliif har'allee jireenyi kiyya kushinaa Arabaati waan ta'eef garuu akkuma barachuuf carraa argadhe hiriyoottanuma kiyya obboleewwanuma kiyya carraa barachuu hin qabne yookiin immoo osuma carraa qabanuu carraa walitti dhufanii waliin taa'uu hin qabne walitti qabuu hin qaba jedhee xiqqoo hanga tokko socho'eetiin jira. Ijoollee xiqqoollee walitti qabee ijoollee biyya Arabaa jirtu walitti qabee gareellee waatsaappii banee achuma irratti jaraa wajjin egaa mukuu ba'aa jira. Inshaallah rabbiin xiqqoo kana naafa guddisu garee maqaan isaa obbolummaan qabeenya jedhu tokko hin qaba. Gariin kun garee waatsaappiiti. Waatsaappii qofaa walitti dhufna. Amma taqriiban nama 930 yookiin nama 1000 ni ga'u warri jiranu. Alhamdulillah rabbil aalamiin warri kun irra hedduun jara warra biyya Arabaa jiran, warra biyya Faranjii jiran, warra Itoophiyaa jiran walumatti makaadha. Garuu wanni kun dubartoota qofadha. Asirratti bakka 11tti damee 11tti baanee damee 11 sana immoo maqaa haadha mana argamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam galmeeffannee waliif kennanii achirratti wal ijaarre hunduu mana isaa qaba piroofaayilii of danda'e qaba. Obbolummaan qabeenyaa jalatti ta'e mata duree piroofaayilii garaagaraa qaba. Achirraa bara 2022 eegalame barnoonni gareen sun kan baname nama 11 irraa kaanee amma hagas geenyee jirra. Achirratti wanni nuti jalqaba barachuu eegallee akkuma maqaa qooddanne sanaan seenaa haadha mana argamaa Rabbiitti sallallahu alaihi wasallam ijaarraa kaafee dhaloota irraa hanga du'asiitti ta'ee siin bahatte illee hagam akkasiin ergamaa Rabbii bira sallallahu alaihi wasallam dhaabbataa turte. Achi kaanii Saawudaatti tarkaanfannee Saawudaan illee eenyummaa of fakkaate qabdi. Achi kaanii Aayishaadha. Aayishaan immoo haadha keenyadha. Isiin immoo fakkeenya caaltuudha. Itti aansee Hafsaan illee ni jirti. Ummu Salamaa, Zainab binti Kuzeemaa, Zainab binti Jaash, Juweeriyyaa, Safiyyaa, Meemunaa, Ummu Habiibaa, Ummu Salamaa. Jarri kun hundi seenaadhaaf eenyummaa of danda'e qabu waan ta'eef nuti immoo seenaan dubartiin barachuu qabdu jalqaba waa'ee haadha mana argamaa Rabbiitti sallallahu alaihi wasallam keessatti filaalcha waan ta'eef waan keenya jaradha. Akka dubartootaatti akka waliigalaatti argamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam akka dubartootaatti immoo jararra fakkeenya biraan qabnu jechuudha. Kanaaf waa'ee jaraa barachuu akkam turanii bakka haadhaatti akkamitti haadha turanii bakka haadha manummaatti bakka qabsootti bakka malaatti bakka lolaatti illee bakka shiraatti illee eenyummaa of danda'anii qabu waan ta'eef eenyutu akkamitti ture waan sana akkamitti walii galanii immoo jiraataa turanii
kudha tokko ta'anullee akkamitti jiraataa turanii hoogganaan isaanii immoo haadha manaawwan isaanii kana akkamitti jiraachisaa turanii hadiisa meeqa nuu dabarsanii seenaa adda addaa meeqa qabu Salamaan maaliin beekamti Ramlaan maaliin beekamti Safiyyaan maaliin beekamti fakkeenyaaf Safiyyaa jechuun sababa si qawmiinsi gabroonni jalaa ba'anii gaafa lolaasanii jechuudha tokkittii isiitiif jechuudha. Gama Saudaatti yeroo deemte immoo Saudaa jechuun dubartii jabduu umuriinillee guddoo taate kan yeroo isii yookiin guyyaa isii Aayishaaf dabarsitee kennitedha. Gama Salamaa yeroo dhuftu immoo Salamaan kan haadha abbaan manaa ishee jalaa kiramanii jennaan rabbitti deeffattee ergamaa rabbii siidhaa kennedha. Mala irratti illee waan isiin goote ni beekta. Kana yoo barattee keessatti of ilaalaa deemta fakkeenya godhataa deemta. Kanaaf bu'uurri keenya jara turee jara barachuu eegallee barnoota jaraa sagaleedhaaf barreeffamaan baranna seenaa kana jechuudha. Walitti waatsaappii qofa miti teelegiraama chaanaallee addatti bannee garee seenaa haadha muumintootaa jennee barnoota kanatti irratti kuufanna. Namni kamiyyuu gaafa garee obbolummaatti dhufee dabalamee barnoota hunda jalqabarraa kaasee achi argata. Sana qofa miti barnoota shakhsiyatil maraatil muslimaa eenyummaa dhugaa dubartii muslimaa itti aansee nisaat dubartoota haadha manaa dubartoota ergamaa rabbii waliin dhaabbatan barnoota garaagaraa barataa walgeenyas aga geenyee jirra. So jarri kun ilmaan kiyyaa ana waliin jiranudha. Ammaa fi ilmaan kana kan ofirraa qabu. Egaa fuulduratti jarumaa waliin itti fufaa umriin kiyya jiraata inshaallah. Kaanuma qabatee jiraama. Beekumsaan haadha isaanii taatee jirta jechuudha yoo umriidhaan illee haadha ta'uu baatte. Eeyyee jarri ilmaan kiyya jarri illee akka haadhaatti na kabaju. Gaafa waan tokko beektaa ofitti buttee yoo deemte akhlaaqadha. Ilmi namaallee irra caalaa kan inni jannata godhuun akhlaaqadha. Akhlaaqa kanaan gaafa namoonni 900 kun gaafa dhufanu ilmaan kiyya yookiin amiirrawwan of jalatti qabu jara laalanii dhufanii jarri immoo anaa wajjin deemu. Wanni jarri fuudhanii deeman waan anarraa fuudhanii deemanudha. Yeroo kanatti hoogganaa taanee hin deemnu nuti haadha taanee ofitti dubartoota ofitti wal bunnee deemna. Ani jaraan ilmaan kiyya jedha jarri illee maamii kiyya ummaa kiyya naan jedhu. Kun immoo umriin osoo hin taane walitti dhufuudhaan wanni adda godhu immoo garee kana islaamummaadhaa fi dubartummaa kan walitti si fidu wanni biraan jiru. Eenyuun ganda waliin beeku biyya waliin beeku qaamaa waliin beeku. Ijoollee muraasa dheegaa da'ee barata arge malee hin beeku jechuudha. Akkasiin walitti dhufnee waliin haasofnaa. Nu keessa immoo dhiirri dhibuu dhabuun yookiin immoo shamara qofa ta'uun immoo adda godha. Maaliif nama 900 walitti qabee osoon dhiira 5 6 7 kan itti dabalee jiru ta'ee tarii sababa koo dogongorri tokko uumame khayriinan asitti carraaqataa jiru kuni gara biraatti darbee wanjala natti fiduu danda'a jedhee waan yaaduuf barsiistotni illee anaa walitti dhufu malee jaraan waliin beekanu. Kana jechuun daangaan keenya hagas daangaa keenya eeggannee waliin deemna nuti. Shamarran jechuudha mana jaraa keessatti akka jarri qalbii nagaa ta'an akka jarri sodaanne loolee sagalee qaban loolee dogongora suuraan garaagaraa ba'e aga dafnee dileetii goonutti wanni jarri sodaatan akka hin jirre. Ammas immoo namni kun bakka itti waan garaasa dubbatu ni barbaada. Gaafa dhukkubsannee dhufnee rabbii walii kadhanna. Gaafa namni maatiin nurraa gama akhiraa deeme gareen banamee du'aa walii godhama guyyaa 3 4 rabbii walii kadhanna. Gaafa tokko nu keessaa dhukkubsate haga namni sun fayyutti du'aa goonaa fi yaa qanii jumaa qofa kamisa bannee jumaa cufna garee akka guyyaa boqonnaa keenyatti ilaalla. Suuratul Kahfiin irratti qaraana. Hadiisa tokko finnee walitti himna. Anillee kitaaba walii garaagaraa kitaaba jarri barbaadan kanan silaa jarri isa argachuu hin dandeenye sagantaa godhee fi kitaaba isaallee dubbisee sagalee godhee ergaa fi yaa akka haadhaaf ilmoo taane ulfaatina biyya namaa kana waliin cunqursaa deemaa jirra. Akkas rabbi jara naaf tiksu. Amiin inshaallah. Rabbi hunduma keessan bakka isin jirtan maratti isin haa tiksu. Maashaallah wanni isin ittiin eegaltan illee moggaasa maqaa isaarraallee kaafnee yoo ilaalle waan baay'ee namatti toludha. Maaliif har'a cabiinsi uummata islaamaa tokko qudwaa isaa kaleessaa dagachuu isaati waan ta'eef kana wal yaadachiisuun kan immoo qudwaa godhatanii adeemuun akkasumas immoo kaayyoo ofii gara fuulduraa godhatanii adeemuun borillee dhalootaaf bu'aa gaariidha jedheen amana. Jazaakillaahu khairan. Egaa gara kitaaba keetiitti si haa deebisu. Egaa haala ho'aa ta'een magaalaa guddittii Riyaad keessatti kitaaba kee kana eebbisiisteetta. Sanuu bakka keessummoonni gurguddoon argamanitti maaltu sitti dhagahame? Atoo eebba kana akkasitti eegdee turte? Dhugaa dubbachuuf wallaahi hin eegne akkasitti hagas mara gaallee hin seene
akkuma beektu gaa nuti gaafa gadi jennee jiraannu ol jenna jennee yaadnu. Ol jechuunis immoo akkas bifa kanaan ta'a jennee illee yaadnu. Rabbiin yeroo kamiyyuu adeemsa qaba. Tarii cabuun kuniif ol jechuun kun bifa kamiin akka ta'e rabbiin nutti agarsiisuu fi hangaafan eebba kana yeroo kanallee godhadhee jedhu ramadaana hiikaa waan ta'eef namni muraasni irratti argamee dhufee kitaaba fudhatee galuu danda'a. Jedhee waan yaadeef yeroo kana godhee rabbiin immoo keessummoota isaan affeeree jira. Yaa namni kitaaba dubbisuuf bu'uura naa ta'e illee sagantaa sanarratti argamee kitaaba fuullee eebbisiisuun isaa ustaaziiwwan garaagaraa kan akka ustaaz Ibsaa Hasan, ustaazonni hedduun Abaazarriin, Sultaan Sayyaa maqaa jaraa waamiftuu hin danda'u. Jara kanas yaanulee Haayidar hundi jaraayyuu dhufanii irratti argamuun anaaf hamlee naa ta'eera. Hunda caala immoo imbaasiin Itoophiyaa magaalaa Riyaad jiru kabajaa naaf kennee baallama kiyya gaafa dhaqee kitaaba kiyyatti kennee ilaan intala keessanii kushiinaa arabaa keessa ture har'a gadi ba'ee mee waan isinii fide kanarraa fudhaatii kottaa uummatatti naa kennaa jedhee itti himee jennaan sa'aatii xiqqoo qaban irraa naaf kennanii ta'anii naaf subsiisanii guyyaa naaf qabanii irratti sii argama jedhanii irratti argamuu qofa osoo hin taane namoota irratti argamuu qabanullee namoonni isaan naaf affeeran hedduudha dhufanii ambaasaaddarri keenya. Kana jechuun tarii bakka maqaa qayyarachuu sanarratti waan dhabne asumarraa akka waan galatoomaa jechuu illee ni fakkaata nuuf dadhabdanii turtanii jijjiirama kana keessaa gahee qabdu jedhanii nu bira dhaabbatanii irratti argamanii haga xumuraatti nu waliin turanii sa'atii dheeraa ta'anii haasaa babbareedaa illee godhanii ana qofaaf miti isaan shamarra biyya arabaa hundaaf dhufan anis ofii kiyyaaf miti waan sana godhe ani darbe haga tokko deeme caba keessallee deemee dhumas ga'eetti jira. Kana booda immoo kan gadi jedhanii jiraatan ni jiru waan ta'eef kan dandeettii addaatuu qabanu affanatanii jiran waan jiranuuf akka jarri ba'anuuf isin bira jira jedhanii illee hamlee nuu ta'uun isaanii hawaasni waamame sun bifa kanaan dhufuun furiin dhimma kana itti kennadhe kun obboleettii naa ta'anii dhimma kan dhimma jaraa godhatanii waan hunda qindeessanii bakka sanatti argamanii sagantaa miidhagaa sana geggeessuun alhamdulillah rabbil alamiin kunis tawfiqa rabbiiti wanni dhufu hundinuu galanni kanuma rabbiiti rabbumaaf deebifna sababaaf immoo warri irratti hirmaatanii jazaahumullahu khairal jazaa kanuman jedha. Baay'ee egaa namoonni gurguddoon bakka sanatti argamtanii obboleettii keenyaaf hamlee taatan garanumaanuu galatoomaa isiniin jechuu barbaadaan illee akka mataa kiyyaatti jazaakillaa khairan. Mee kitaaba kee kana gaafa eebbisiiftu maatii keetti immoo miira akkamiitu dhaga'ame maal siin jedhan waan siin jedhan qabu maatiin kee? Dubbiin hundi bu'uura qaba. Bu'uurri furmaataa immoo bu'uurri milkaa'inaa immoo maatiidha. Kitaaba kana karaa onlaayiniitiin gaafa sagarii joonarii 9 eebbisiiseetan ture karaa onlaayiniitiin hawaasa biyya keessa jiruuf kitaaba kana kennuu waan barbaadee fi eebbisiiseetan ture. Gaafa kitaabni sun banamu jalqaba kitaaba kana maatiidhaaf hin erge. Maatiin bira ga'ee achirraa akka gad dhufuun barbaade sila waa tokko siin jedheetu ture. Fadiilaan ba'uu qabdi. Fakkeenyaaf abbaan kiyya illee gaafa namni katiyaan intala keessanii gaafa jedhu intalli kiyya maqaan baasiif maaliif jechuustee garuu akkasitti teesse miirri jedhutti dhaga'ama waan ta'eef kunoo fadiilaan bifa kanaan dhuftee jirti. Isin qofatu hin taane namoonni isinitti dhiyootu hin taane namoonni kitaabni kun isaan qaqqabe hunda intalli fadiilaa Naasir jedhamtu tokko jirti jedhanii akka baranuuf kanallee isaanillee akka dhiifama gaafachuullee ta'uu danda'a maqaa isaan naa baasanii dhiisee miira jaraa immoo jettee maatiin kiyya maatii baadiyyaa keessa jirudha. Tarii kitaabni maal akka ta'e beekuu dhabuu danda'u garuu wantoota arganirraa wantoota kitaaba sanarratti fuula isaarra jirurraa ka'anii miirri gaddaalleetti dhagaamee anaaf jettee intalli kiyya gadi jedhaa turte anatu kana godhee miirri jedhullee deebisanii immoo achuma keessa teessee immoo maqaa kiyya na waamtee bifa jechuutiin bifa gammachuutiin maatiin kiyya finfinnee jiran warri na guddisan illee jarallee kitaabni yoo dubbiste maqaan jarallee galata keessallee ni jiru waan ta'eef jarallee addatti haqa biraa qabu waan ta'eef kitaaba kana jaraafillee kenne sana booda alhamdulillah rabbil alamin amma tarii fuula tokko guyyaa guyyaarra namni harmee kiyyaa dubbisuun dhabamu jedhee yaada obboleessa kiyyaarraa eegale intalli kiyya maal jette maal barreessite yeroo jettu deemanii dubbisanii fi biraa deemu. Kunuuntu anaaf alhamdulillah rabbil alamin waan tokkodha jedhee tayyaadha. Naa gammachuu jaraa guddaadha. Maashaallah.
Baay'ee namatti tola haqiiqa. Maaliif maatiin jaallatee miti egaa kan inni biyya ambaatti ilmoo isaa ergatu hireedhuma keenya taanaanii namoonni yeroo adda addaatti bifa adda addaatiin biyya ambaa kanatti ni godaanu. Tarii of jijjiiruuf, maatii jijjiiruuf, kaan immoo milkaa'ee fi kan maatis jijjiiree ofis jijjiiree kun beekumsaan illee sammuu ofii jijjiiree biyyatti deebi'ullee ni jiraata. Atis guyyaa tokko biyya kee kanatti deebitee maatii kee waliin jireenya gaarii, jireenya miidhagaa ni jiraatta abdii jedhuun qaba haqiiqa. Rabbi sanaan illee si haa ga'u jechuun barbaada. Mee Fatii biyya ambaa kana keessatti cabiinsa addaa yookaan miidhama addaa sirra ga'ee miidhamni addaa sirra ga'e wayii jiraa laata? Biyyaa ba'u mataan isaa miidhaadha. Daangaa nu kaa'ame qabnaa miire akkatti biyyaa baanu qabnaami. Nuti adeemsi keenya hundinuu kaartaan keenya kan ittiin deemnu maanuwaaliin keenya quraanaa hadiisadha. Dhimmi keenya immoo bal'inaan dubbatameeti jira. Maalummaan keenya illee ni beekama. Kana jechuun biyyumaan babahuun kun iyyuu mataan isaa miidhaadha akka miidhaatti. Gaafa biyyaa baatu immoo tarii kaayyoo itti baateef kaayyoo biraa ta'ee kaayyoo biraa si eeggachuu danda'a. Kaayyoo itti baate dhiistee kaayyoo biraa eegaluuf iyyuu caba tokko keessummeessuu qabda. Tarii kaayyoon ittiin biyyaa ba'eef kaayyoon jiraataa jiru tokko ta'uu dhabuun isaallee qormaata tokkodha. Sanumarra immoo darbanii dhaabachuun iyyuu ofumaa isaatiif iyyuu milkaa'inadha. Addatti yoo miidhaa dubbanne ni heddummaata. Garuu waan amma nuti wanni dubbachuu qabnu milkaa'ina irratti. Wanni darbe darbeera, wanni darbe du'aadha. Du'aa duuka yoo dubbatte miidhamni illee kaleessadha. Miidhama kaleessaa irraa yoo dubbatte madaan sitti kaasta beektaa. Madaan hin dagatamne tokko tokko ni jirti. Madaan sun immoo waan sirriitti dhiibbaa sirriitti dhiisee deemuu ni qaba. Fakkeenyaaf biyya namaa keessatti dhukkuba garaagaraatiif saaxilamuu waggaa 3 akkas dhukkuba sakaatan ture. Dhukkubni kiyyallee caggaarraadha. Waan aariif wantoota akkasiirraa waan natti dhufudha. Sana gaaciniin nadheetumaan keessummeessee harkan kennu jedhaan yoo wana ga'e innillee yaa anatti harkan kennine anillee isatti harkan kennine walumaan wal tiksaarra geenye irraa miidhama lakkoofnu malee jireenyi keenya waliigalattuu miidhama. Yoo immoo gabaabsii mijattee darbeera kaleessarraa miti har'illee boriin ta'u. Kanaaf miidhama dhiifne har'a garuu kun walitti dhufne waliin haasaa jirraniifatiyyuu miidhama sadarkaan fallee kan jabaannee hojjetu. Akkas. Kanaafuu miidhamni sun haa taa'u achumatti. Sirriidha. Inni guddaan akkuma ati jettedha. Miidhama kaleessaa yaadatanii taa'anii boo'uu osoo hin taane kufanii maaliifan kufe jedhanii achitti taa'anii boo'uu osoo hin taane bakka kufan sanaa of kaasuudhaaf qabsoo gochuudha. Qabsoo sanaan milkaa'uun immoo waan guddaadha jedheen hamanaa. Jazaakillaahu khayran. Mee dubartoonni biyya Arabaa jiran yeroo baay'ee yeroo isaan kaayyoo isaanii dagatan argina waggaa 2 waggaa 3 4 jedhanii ba'anii kan ciruma achitti hafantu jiru. Keessatti immoo kan ilmaan isaanii dagatantu jiru haqiiqa. Namoota 3-4 nan beeka asitti da'anii ijoolleen isaanii illee guddatanii eerumanii kan ijoollee da'antu jiru. Kanaaf kaayyoo ba'aniif sana akka dagatanitti yaadanii maaliif ilmaaniif haadha ta'uu dhabuun iyyuu kaayyoo fi dagachuudha jedhee waan yaaduuf tarii waan adda addaatiif rakkoo adda addaatiif achitti hafani ta'a. Sana nan hubadha ta'uudhumaa wajjin garuu irra caalaan gariin namaa immoo koonfartii gaafa argatee jedhe bakki sun gaafa itti tolee jedhe ilmaan isaa kan dagatutu jira asii ba'ee dubartoota akkasii sanaaf maal dhaamtaa? Dabalataanis immoo dubartoonni akka hin miidhamne kaayyoo isaanii akka hin daganne maal gorsitamme? Si jalqabarraa yeroon si kaasu ani dubartiin biyyaa baatee haala mijataa keessa jiraattu jirti jedhee yaadu yoo jiraatte illee isii waan baateef waan uumamteef dagattedha. Namni waa hunda dagachuu danda'a ilmoo isaa dagachuu hin danda'u of dagachuu hin danda'u waan ta'eef yoo ilaaga biyyi namaa kun hundaaf bareedaan ta'u hundaaf illee badaan ta'u. Garuu isa gaarii ta'e gaarummaa sana daangaa dabarsitee yoo fayyadamte daangaarraa si dabarsa. Namoonni tarii waan biyyaa baaniif dagatanii ilmaaniif ahli isaanii dagatanullee bu'uura yeroon siin jedhu namni tokko waan irratti uumamee irratti guddate qaba. Namni waanuma irratti ijoolluma irratti dullooma siin jechuu kiyya. Tarii bu'uurumarraa ka'umsi yoo badee namoonni tokko dirqamaan hidhamanii yeroon siin jedhu maatii sodaatanii safuu waan adda addaa sodaatanii yoo hidhamanii gadi jedhanii jiraataa turanii gaafa biyyaa baatu kan ifatti yeroo hundayyuu si argu rabbiin qofadha.
ati waan fete dalaguu hin dandeessa biyya namaa keessatti yoo akka fete ta'uu barbaadde. Gaafa gadhiifamtu gaafa deemtu immoo yoo of gadhiiste yoo of kennite yoo of luugamne daandiin gara hin taane si geessi. Gara barbaanne si geessiti gaafa deemtee jettu immoo maqaan kee waliin deemee jira. Namoota tokko beektaa deemanii osuma deebi'uu barbaadanuu hawaasatti deebi'an dhaba. Ilmoon kee ati dhiistee deemtee guddatee fuudhee yookiin heerumee jira. Maatiin kee yookiin du'anii jiru yookiin immoo dulloomanii jiru. Maqaan kee illee badee jira waan ta'eef deebi'uullee yoo barbaadan jarri kuni namni jara simatu waan hin jirreef adeemsuma deemaniin itti fufanii tarii har'a ilmi tokko haati kiyya nan yaadanne intalli tokko haati kiyya nan yaadanne abbaan tokko intala koo ergadhee jennaan achitti baddeessa jedhuu fi gadhiifamanii deemanii deebi'uu wallaaluudhaan yoo deebi'an illee qaamni jara simatee hawaasa keenyatu hawaasa si rukutudha. Hawaasa keenyatu kaleessa keetiin deema. Yeroo kamiyyuu kaleessa keetiin sedhaa malee har'a keetiin si madaalu. Hawaasa akkasii keessaa gaafa dhalattu immoo nama kaleessa keetti si deebisu hin barbaaddu. Dogongora guddaa keessa yoo turte ati yoo baate baga nagaan dhuftee caala'uu saballeessitti sana rabbi si dhiisaare. Gaafa akkasii mooraaliin namaa cabee ilmi namaa tokko erga namni simatu akkas ta'e asin deebi'u jedhee badii itti fufa jechuudha. Badiin sun immoo badii biraa dabalaa deema. Tarii kanaaf biyyaallee bahanii of dagatan jedhee yaada. Jarri kun akkuma kanattidha. Jarri kun dhibba keessa tarii parsantii 10 ta'uu danda'u. Kaan immoo wanni qabee haaluma jirudha. Fakkeenyaaf dubartiin tokko waggaa 10 waggaa 8 biyya namaa teessee waan itti galtu yoo hin qabaanne bakka itti galtu yoo hin qabaanne galuu barbaaddu. Gaafa galuu barbaadu biftumoo wanti jarraa fagaate qalbiirraa fagaata. Maatiin ati kaleessa dhiistee deemte jijjiiramee si eegeera. Ilmoon ati daa'ima dhiistee deemte haadha romaa harkatti guddatee amala biraa qabatee si eegee jira. Kanaafiyyuu bakkumta itti deebitu iyyuu simannaa dhabuu namti nu biyya namaa turuuf sababa sii ta'a. Amma kottu siin jedhu dhabuun qofti biyya namaatti akka turtuuf sababa siif ta'a. Kanaafuu tarii hedduu warri namni ilmoo dagatan jedhu namatu jara dagatee jennaan jarrilee akka dagataman of dagatanii jireenya jiraatan qofa jiraataa jiru jedhee yaada. Gara miidhama dubartiitti immoo yoo deebinu dubartii wanni miidhu hedduudha. Jechi miidhaa, gochi miidhaa, taa'ichi miidhaa, deemsi miidhaa, nyaanni miidhaa, uffannaan miidhaa. Manni namaa moodachaa nama miidha. Deettaa fakkeenyaaf daa'ima kaleessa intala kaleessa manaadhaaf abbaasitti akka barbaadde uffattee miidhagdee jiraatutu dhuftee yuunifoormii yookiin uffata hojii gosa tokko uffattee gosa 2-3 qofa uffattee jiraachuuf dirqamti. Dubartii kaleessa biyya isii keessatti haadha turte. Mana qabattee mana isii keessummeessaa turte ilmoo isii dhiistee baatetu dhuftee kushinaa arabaa keessa gadi jettee qobaasii nyaachuuf qobaasii rabuuf uffatallee maqaallee jijjiirattee jiraachuuf dirqamti. Kunumti mataa isaatti miidhaadha. Gatii kana hunda kaffaluun immoo wayiif callistee gatii kana hunda hin kaffaltu ati. Gatii kaffaltu kana keessatti immoo gaafa qaama jabaa ati jabduudha siin jedhu immoo yoo biraan qabaanne maaliif haala irratti jirtu namni waan hin beekneef ijumaan si ilaala. Gaafa kana immoo dachaa miidhamne jechuudha. Tarii miidhamni namni nuuf hin beekne miidhama kanadha. Miidhama keessoo. Gaafa hawaasa keetti deebite illee yoo ati umuriin kee xiqqoo ture biyya namaa turte maqaan kee jijjiiramee maqaa biraa sii kennama. Ilaalchi namni sii qabullee faallaadha. Yoo qaamni kee sababa kushinaa arabaa keessa jiruuf yookiin madooftee yookiin ibiddi harka kee ka'e yookiin huqqattee jetteellee maqaa biraa sii kennama. Wantoonni kun immoo si miidhu. Inni kun yaala addaa barbaadaa jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf waggaa meeqa maatii kee kaddamte yookiin obboleessa kee barsiiste kutaa tokkoon kutaa 10 si wajjin deemee qormaata kufee jennaan bakka kanaa booda sin barsiisu yoo sin jetteen takka maal naa gootee beektaa jedhaan fakkeenyaaf. Kana jechuun dadhabbiin si waggaa 10 bade jechuudha. Wantoonni akkasii wantoonni nu miidhan hedduutu jiru. Gara biraatiin immoo amaanaa nyaatamuu, nama kooti jettuun miidhamuu, manni ijaarrattee deemte diigamuu, ilmoon isiin kaleessa dhiiste akka hin taane ta'uu, maatiin si osoo isin biyya namaa jirtu gara akiraa deemanii jaraa wal arguu dhabuu. Wantoonni kun wantoota akka ijootti kushinaa keessatti nu miidhanudha. Hawaasni nuti waliin jiraannu waan garaagaraatiin nu miidhuu biratti hawaasni keenyallee gara biraatiin nu dhaha waan ta'eef miidhaan keenya hedduudha. Sanammoo rabbumatu beekaga. Ni darbanillee. Kamitti of jabeessitu amma dubartiin kanaan miidhamte maaliif of malee waan biraa hin qabdu dubartiin kun akkamitti of taatee
kallattii hundaan waraana siitti baname kana cabsitee akkamitti ofaa taatu miidhama kana keessa akkamitti ofaa baastu jettaati. Ofirratti hojjechuudha jalqaba hundaa. Laali namni sirratti hojjetu hin jiru. Namni akkati jabaattuuf sirratti namni akkati cabduuf sirratti hojjetu danuudha sitti dhiyoo. Namni akkati jabaattuuf sirratti hojjetu investii sirratti godhu immoo hin jiru. Kanaafuu yeroo kee ofii kennitu ofitti deebi'uudha. Ofiif dursa kennuudha. Gaafa ofiif dursa kennitu immoo qaama kee gabbisuu osoo hin taane sammuu kee gabbisuudha. Sammuu kee gabbisuuf immoo haala amma jiru mijataa waan ta'eef alhamdulillah rabbil alaamiin amma dubartoonni biyya arabaa kanaan hin komatamanu. Kan gaafa biyya baanu aliif dhaabatteef ciiftee siin deemna aliif laanurraa qara'anii dhiisa sitti immoo kunumti ofitti deebi'uu keenyarraayi. Of baruu keenyarraayi. Gaafa ofitti deebitee of ijaartee of tasgabbeessitee adeemsa kee beektee immoo sumatu of ijaaraa deema. Fakkeenyaaf boofuun qofti bu'aa siif hin qabu. Maalla nyaadhaa jettee akkuma maala uffadha jettu sammuu kootii maal kennu maaltu na tasgabbeessaa maaltu boqonnaa naaf kenna jettee yoo kan yaadu taate ofitti deebitee sammuu kee gabbisuu jalqabda. Sammuu kee karaa ittiin gabbistu keessaa tokko kitaaba dubbisuudha. Kitaaba dubbisuun bifa PDF ni argatta. Kan irratti tarkaanfattee immoo amma alhamdulillah DHL illee ni jira biyya jirturraa kitaaba barbaadde argattee fidachuu ni dandeessa. Yeroo qabdurraa fuutee sammuu kee yoo gabbiste immoo ni injifatta. Gaafa sana ni dhaabbatta miila kee tokkoon. Abbaan fedhe cabsuu hin danda'u. Ni yaala garuu socho'uu dandeessa, raafamuu dandeessa. Kufuu dandeessa illee achitti naftu gargaara. Of ijaartee jirta waan ta'eef. Uleewwan sidhahan illee hedduudha. Dirmamuun numa jiru. Dhibbataa sukkuumataadhuma adeemsa keetti fuftaa jechuudha. Marhaba. Marhaba. Jazaakillahu khairan. Dhaamsa baay'ee miidhagaadha haqiiqa. Dubartoonni dhaamsa kanatti keessatti dubartoonni biyya Arabaa keessa jiraattan dhaamsa obboleettii kana keenya kanatti yoo fayyadamtan bu'aa guddaa irraa argattu jedheen amana. Fatii turtii waliin gochaa turre amma gara goolabbiitti dhiyaannee jirra. Tarii yoo ergaa dabarsitu qabaatte akkasumas immoo namoota galateeffattu yoo qabaatte carraasii kennee kanumaan goolabnu turtii keenyaarraa. Tole galatoon ulfaadhu. Ergaan ati qabdu maal inni kan jedhuufi shamarran biyya baatu irratti hojjetamuu qaba. Kana jechuun godaansi kan kaleessaa caala har'a hojii ta'eeti jira. Mee miidiyaa laalii boolee deemee ilaalamee kan biyya ba'aa jiru eenyuun addunyaan shamarri biyya arabaa keessa hin jirre. Shamarri bifa kanaan biyya ba'uun biyya keenyaallee xiqqeenya haasatan uummata muslimaatii fi kufaatiidha. Dubartiin manatti kunuunfamuu qabdu 5, 6, 7, 20, 30, 100 taatee gaafa deemtu maaltu badaa jira? Haati eessa jirti? Biyya kana eenyutu tajaajilu? Dubartiin tokko barattee yoo waa hojjechuu hin dandeenye, heerumtee deessee yoo ilmoo illee argachuu hin dandeessu, ilmoo argattee guddifachuu illee yoo hin dandeenye, egereen biyya kanaa maalirra deemaa jira? Fakkeenyaaf haadha akka haadha Imaamu Ahmed jedha namoonni yeroo dubbatu. Haati Imaamu Ahmed akkoo gadi teessee jabaattee ilma isii barsiifatte. Anamma biyya namaa taa'ee akkamtan haadha akka haadha Imaamu Ahmed ta'a. Anu jireenya keessa kanaawu. Kana jechuun maali bor biyya kana eenyutu nurkaafachuuf deema? Eenyutti kennamuuf deema biyyi kun? Nuti uummatni Islaamaa maal qabna? Ulamaa eessaa fidanna? Gaafa dubartiin hundi biyyaa baatee jette, gaafa caba kana hundaaf saaxilamte, eenyutu bor biyya kana nurkaafuudha? Dhimmi kun maaliif akka taphaatti ilaalame? Gaafa hundinuu dubartii biyyaa baasee jedhu masjiida ijaaraa jedhama. Masjiida dubartiin biyya arabaa teessee ijaarte eenyutu keessatti salaata? Madrasaan ijaaramu ilmoo kamtu guddatee keessatti barata? Bakka hundatti dhimmi dubartiin biyyaa bahu kun irratti yaadamuu qaba. Haasatan akka majlisaatti, akka ulamaayitti irratti dhimmi kun darbuu qaba. Inni gaha biyyaan hin baasinaa dhugaa rabbiin. Kushiina arabaatti akka nuti umurii keenya fi nun godhina. Cufaa ulaa kana ni dandeessu. Rabbi wajjin ni dandeessu. Furmaata nu godha. Dubartiin maaliif biyyaa baatee biyya namaatti rakkatti? Ijoollee uumaan beekne maaliif kushiina namaa keessatti umurii isii fixxe? Fakkeenyaaf dubartiin tokko umuriin gaa'ila isii yeroo qaba. Yeroo isii kana gaafa kushiina arabaa keessatti fixxe. Qaama isii bareedaa sana gaafa aduunii fi zayitiinii fi gugguufiin biyya arabaa fixe, gubaan biyya arabaa fixe. Eenyutu abbaa kanaa jedhaan isiidhaan? Gara kanaan miidhamni isii eenyudha? Maali nuti sikkoo gurtarii fuuldura rabbiitti koo dhufnee wal gaafachuu dandeenya? Eegaa dubartiin tokko yoo waan isiidhaaf madaala hin arganne anamaanaadhaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa du'an isaan dhaabanii assalaa jedhanii miti uumaa malakata aymaanukum hin jenne. Amaana sana eenyutu eegaa jira? Ulamaan akka ulamaatti eegaa jira?
abbaan akka abbaatti, daa'iin akka daa'iitti, inni hojjetaa mootummaa akka hojjetaa mootummaatti eegaa jirra. Nagaatti nagaan deemi jennee maallaqa asiitiin fuunee masjiida ijaarree masjiida eebbisiifna. Eenyu keessatti akka qara'uuf, eenyu keessatti akka salaatuuf. Quraana bitaa kenna eenyutu qara'a? Haati mana hin jirtu. Abbaan mana ilmoo guddisa mana taa'ee bakki wal jijjiirame. Dirqama bakki kun ka'uu qaba. Bakki kun jijjiiramuu qaba. Kanarratti immoo akka uummata musliimaatti biyyoota garaagaraa irratti hojjetamuu qaba. Guyyaa borii kufaatii guddaatu nu eeggata dubartiin bifa kanaan biyyaa ba'uun itti fufee taanaan. Cabuuf deemna. Haadha dhabuuf deemna. Haafiza dhabuuf deemna. Daa'ii dhabuuf deemna. Kanaaf irratti haa hojjetamu. Gahee haa ba'atu. Ilaalcha shamarra biyya arabaatiif qabamullee haa jijjiiramu. Shamarra biyya arabaa yeroo jedhamu ofiin bultuuf akka barbaade deemtuu miti shamarri biyya arabaa. Shamarri biyya arabaa isii ofii gadi jettee namoota ol qabdudha. Isii ofii gadi jettee wallaaltee obboleessa barsiistudha. Isii ofii gadi jettee rakkataa toobii tokko uffata riyaala 20 kenne dirhama 20tiin jiraata akkuma 20 abbaatti bittudha. Kana jechuun kabajaati siidhaaf mala. Gaafa biyya kanaa galtallee simannaati siidhaaf mala. Ijoollee hojii barbaaddu hojiin gaariin isiidhaaf qophaa'uu qaba. Biyya namaattu gadi jennee kushiinaa arabaa keessa iyyuu mana arabaa iyyuu qulqulleessanii jiraanne. Biyya keenya keessatti wanti nun hojjennee hin jiru. Garuu haalli mijataan hin jiru. Yoo waa qodatte waan qabdu seera qabeessa miti. Nuti koorri biyya namaa wanni biraa yoo fi akkaawuntii maallaqa mataa keenya irra kennullee hin qabnu. Kana jechuun wanni nuti qabnu hin jiru jechuudha. Gaafa galee immoo kufuu ammoo carraa biyya biraatiif deemuuf saaxilamna jechuudha. Ni ga'a wanni darbee irratti nuuf yaadaan jedha akkuma walii galatti. Akkuma walii galatti inni miidiyaa, inni daa'ii, inni ustaaza, inni ulamaa, inni majlisaa, inni imaama masjidaallee khutbaa waa'ee kanaa maaliif hin goone maal? Ejjennoo maaliif hin dabarfanne? Gaa biyyaan nun ariina ilmoon durbaa durni awwaalamti. Sun darbeemi har'ammoo jiraa keenyatti awwaalamaa jira biyya namaa keessatti. Badii dubartiin tokko biyyaa baatee gootuuf itti gaafatamummaan eenyuun? Dhimmi kun dhimma laafaa miti. Badii badu gaafa dubartiin tokko waa balleessite maqaa maatii, maqaa ahlii, maqaa abbaa, maqaa biyyaa abbada. Dubartii Oromoo tiiktookii irraa jedhamu. Eenyutu akka tiiktookii irraa dhannu sababa nu godhe maal? Eenyutu mirga kan akka arganu nu godhe? Kanaaf iyyuu dhimmi kun itti yaadamuu qaba. Inni kun isa kanadha. Gara galateeffannaa hojjette immoo jalqaba irratti rabbiin hin galateeffadha. Keessattuu uuma xiqqoo nu keessa jirtu akka baafnee dubbannuuf sababa nu godhe waan ta'eef rabbiin alhamdulillah rabbil alamin jenna. Itti aansii namoota gaggaariitu jiru. Nu bira namoota gaggaariitu jiru. Fakkii irra teessee siinaa softu kuni namoota jajjabootu haamilee siidhaa ta'anii akkasiin dubbattu isii godhani. Warra akkasiin dubbistu godhanirraa kaasanii warra isii jabeessan hedduutu jiru kan maqaan jaraan kaafamne. Jarri haa galatoomanuu gara kitaaba kootti yeroo deebi'e immoo editarriiniif gulaalonni kitaaba kootii jazaahumullahu khairan. Gulaalaan koo tokko barsiisaa saayikooloojii yuunivarsiitii Jimmaati obbo Aminuu Jibriil jedhamu. Rabbiin umurii isaa nuuf haa dheeressu. Nama akka isaa nu baay'isu. Kitaaba kiyya tokkoon deemanii ragaallee kitaabni kiyya ragaa 60 ol ofirraa qaba. Hadiisaaf, Quraanaaf, kitaabota saayikooloojii jechuudha. Kanammoo yaada koo irratti yaada walitti dhufu wal biraa qabanii anillee ittimee kabaduu qabu, balleessanii kattoluu qabu tolchanii warri naaf godhanii haa galatoomanuu itti aansuudhaan warri erga kitaabni kun fidaan jira jedhee akkuma sila siin jedhe ilmaan koo ijoollee garee bolummaan qabeenyaa jaratu kitaaba kana biyyatti akka nama maxxansaa galchuu gargaare haa galatoomanuu. Maatii nan bira jiraataa jiru. Manni nama keessa taa'ee siinaasaa jiru. Maatii obbolummaan naaf kennedha. Najaatiif abbaa warraa ishee dhiyyoottan koo mana kana keessa jiran uffatii irraa kaasee hanga xumuraatti jazaahumullahu khairan gara eebbaatti yeroo ishee darbuu koreewwan sagantaa eebbaa sana qopheessanii waa hunda naaf godhan haa galatoomanuu. Keessummoonni affeeramanii nama na godhanii na kabajanii haqanurraa qabda jedhanii karaa guddaa qaxxaamuranii dhufanii kabajaa jaraaf malullee ana biraa osoo hin argatin deeman bakka hin balleessetti dhiifama isaan gaafadhee isaaniin immoo jazaakumullahu khairaniin jedha. Kitaabni kiyya wallaan irratti illee eebbifamee ture. Namoonni achirratti na gargaaran illee haa galatoomanuu. Yeroo ammaa kana kitaabni kiyya Amaazoon irrallee ni jira. Fuulduratti immoo appilikeeshiniidhaan hojjetamee firii uummataaf ni gadhiifamu tarii turuu danda'anni. Ammaaf immoo kitaabni kiyya maxxansaa lammaffaan Finfinneetti mana maxxansaatii bahee jira. Maxxansaan kana jalqabaa immoo kunuunsa illee Saa'udii ni jira. Kitaaba kana bitanii
kennaa waliif kennamu shamarran sila biyyaa nu baasaa jirtu waan ta'eef wanni biraa of ispoonsara taati kitaaba dhibba nama bitaati ijoollee COC barattuuf kennaa wanni biraa hin barbaachisu wanni biraa rafee akka sammuusii hin miineef haa dubbistu. Kanan jedha xumura irratti immoo ati kan sagantaa kanaa qopheessitee dhaabbanni TV kuni isin keessa jirtan jazaakumullahu khairan obboleewwan si booda jiran si fuuldura jiran kan biyya biraa ta'anii nu waraabaa jiran kan akkasitti nu miidhagsanii carraanaaf kennanii jazaakumullahu khairan jazaan jechuu barbaada. Barreessituu kitaaba kunis ni darbaa Fatiyaa Naasir turtii na waliin gooteef hedduu galatoomi jechuun barbaada. Jazaakillahu khairan. Egaa kan ordofaa jirtan kallattii OITtiin sagantaa addaa isin biraan qaqqabsiisaa jirudha. Sagantaan keenya addaa guyyaa har'aa kanumaan goolabee jira. Sagantaa kana qopheessuun qindeessuun kan isin faana turre istiidiyoo biyya keessaaf biyya alaa ta'uudhaan waa'ee lankoo ogeessota kaameraa fi ogeessota istiidiyoo waliin ta'uudhaan kan isin faana ture an obboleettii keessan Rahmat Taajuuti. Aga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan Rabbii isin wajjin haa jiraatu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.